هيلو أهلي. هيلو. كوت جرجا جارتي كيتي لالتا. مارا كجرا مالتاتي. أي ما أنتاني كوت دفيام. هيا أما دفا. ماني اللي سأصبر جرني ماي نبي لكاني بنين سموجي من قلا مال أرجاجرا لي ما كسيمتي أتيا دوتي متي قجلي زيتي obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya kan galaafate sii jechaadha. Lakkii qoy ati akka yaaddeetii miti. Gajjalliseeti. Ahliim kana bichaarra naa tarre. Anshan kufee shan ka'ee kan dalaguuf jireenya keenya fooyyessuuf abjuu keenya milkeessuuf malee diinna taatee na waliin haa jiraattuufi miti. Haliim dhiisi tasgabbaay. Akkamitti dhiisinaan jetta? Isiidhaan isallee argachuu dandeenya waan ta'eef. Hayyee akkas taanaan bakka inni jiru ammoo nutti haa himtu kaa. San ta'uu baannaan isii asumatti ajjeesa. Hayyee lubbuu kee baraaroo barbaade bakka isaan jiran nutti himi. Yeroon siif kenname dhumatee jira. Na dhaqqabaa na ajjeesaa jiran na dhaqqabaa. Mana san keessaa waatu iyya maal akka ta'e hin beeku mee dhaqaa laala. Main na body say. Dapat main. Sila ruhi nama baasu deemta. Nama jedhee fuudhee bineensa wajjin jiraataa jira. Miira keessa jirtaa miira keessaa bahi waan isin balleessite nutti himi. Isiin tun obboleessa kiyyaa fi harmee kiyya na dhabsiisee jirti. Akkamitti? Harmee kiyya summiidhaan galaafattee obboleessa kiyya shiftootaan na jalaa galaafatte. Kuni waan baay'ee nama ajaa'ibu. Akkamitti kuni hundi ta'uu danda'e? Osoo hin qoratin wal barree fuudhe. Lakkaa isiin shiftaa warra nama saamuun hidhata walitti qabdi. Maal? Isiin tun harmee kiyyas obboleessa kiyyas galaafattee jirti. Kun dubbii cimaadha. Isiis fuunee deemnee warroota isii wajjin hojjetanis barbaannee irra geenna. Hayyee. Silkiin kun ka'isiitii fuudhii deemi. Maal godha maal na fayyada? Fuudhii deemiitii ittiin hordofi waan jiru nullee nu beeksisi. Hayyee.
Hello. Qoy ati maal narraa barbaadda? Ani birrii qofa fedha. Ishi meeqa sii kafalaa turan jarri? 100 kanaaf kafalamaa ture. Ani 900 si dabalee miliyoona sii godha waan asin jedhe bichaa goonaan. Maal akka hojjedhuufi kuni marti? Yaayaan gara keessan deemee waan jiruuf isa akka na ajjeessu barbaadeeti. Hayyee ammaaf qabdii kana nu galchiti kaan ammoo kaashii qabadhu kottu. Hayyee sun si yaachisin. Dammoo kophaa kee dhufuu baattee waan sadagaaf akka hin gaabbine. Hayyee adduma kiyya dhufa. Hayyee. Maal taate fiidesii? Wanti nu yaadne tokkichi hin taane nutti beekamee jira. Kurra koo keessan hin kifiyyaa kiyya fudhee jira. Maaltu na galche? Yahyaa. Hin dhuftee. Dhufee jira. Hantuunni ajalli geette dhuftee funyaan adurree fuunfatti jedhan. Wanni hundi akka tokkotti hin taa'u. Kan akka tokkotti taa'u dhakaa qofa. Aabbitti obboleessa kee asitti ajjeese. Sillee dhumti kee asumatti. Akkasii. Kanas qabaa hidhaa asitti ajjeefne biraa deemna. Sila maal taate? Riisii kennee moo? Sihi amma aabbitii fi harmee kiyya kan na jalaa galaafate. Irra haa gabaabsinu kaa'amma. Gabaabsaa irraa. Mallaqaan ruuhii ilma namaa baasanii waan akkanatti sin dhiisu sinitti fakkaate? Ndee maal balleessini? Usjeed. Nu maal balleessini? Wanni nu qorraa fi aduu osoo hin jedhin daangaa tiisinuuf ummata nagaa haasaamtaniif osoo hin taane ummanni nagahaan biyya ofii keessaa jiraatuuf. Kana booda ummata saamuu miti iddoo awwaalchaatuun argattan asitti. Namni kamuu biyya kana keessatti seeraa gadi malee seeraa oli miti. Qabii kaasee amma haa deemnu.
Hayyee himataan himannaa kee dhiyeeffadhu. Hayyee carraa kana naaf kennuu keessaniif galatooma. Sa'aatiin qabnu itti fufi. Hayyee awwaalarratti isiin tun haadha warraa tiyya turte jalqabarraa waliin jiraataa ture. Eegasii obboleessa kiyya jettee shiftaa fuutee fiddee manatti sababa isiitiin obboleessa kiyyaa fi harmee kiyyas dhabee jira. Isinoo waan kanarratti waan jettan qabdanii? Wanni inni jedhu tokkichuu dhugaa miti. Abbaa warraa kiyyaa ta'uu isaa bichaa beekan wanni inni jedhu hundi dhara. Namatu sobee walitti nu buuse. Hayyee himataan ragaa qabdaa? Ragaa qabatamaa qaba kabajamoo. Hayyee ragaan guutuumaaf guututti isin irratti argamee waan jiruuf amma karaa murteetti deemna. Himatamaan tokkoffaan Nisirii ka jedhamu hidhaan idimee guutuu itti murtaa'ee jira. Himatamtuu lammataa Hanaa fi hidhaan idimee guutuu itti murtaa'ee jira. Ahni tanuma bichaarra naa tare. Himatamaa sadaffaa Saamii kan jedhamu hidhaa hoggaa 20 itti murtaa'ee jira. Jechi keenna ka hadhaa kanumaan goolabama. Ahniim. Yaa maal jetta? Ahniim tanumarra naa tare. Yeroo hedduu irra siif taree jira. Garuu sun hundiyyuu dogongora ta'uu amma hubadhee jira. Akkan hedduu si miidhinaaf gala. Tanumarra naa tare. Naafi baraati gocha diinniyyuu namarratti raawwane narratti raawwatte. Sababa keetii aabbittiif harmee kiyya dhabee akkamitti dhiifama siif godha? Ahliim naa gala akka si miidhe. Wanti hunduu amma natti mul'ate. No dhiifamni an siif godhu wayitu hin jiru. Atis jiruu kee jiraatta anis jiruu kee itti fufa. Ahliim osoo dhiifama naaf hin godhin deemta. Ahliim. يتعطاهولات بقوات منورين بقوات منورين مودة ونسى وسعطا ويراسين سكر بتشاي أهني يالكون قوم يالهوني قوم يال على فيرو أنا دوسي زي منكوزون زي ليس كمي ججبات دوري قداف بوي جين أفتئي Anis dae guddisee normii ga'e kodaala gumamati ko falmi rabbisituun dacaala binqoriin jira iji koo joobseere mi mallaku tiki koonaaf deebisi sinaf dadhaa sin shakku miituu kanatti na furii.